harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatan hundumti keessan arras viidiyoo haaraadhaan dhufee jira akka jaalatan isaaf diin qaba jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas immoo mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoo natattamaan akkasiin bira godhuu ni dandeessanii wanti nani har'a qabadhee dhufe. Ijoollee hedduu nagaafatanii turtanii baankii akkamitti buukii baankii sirreessuu dandeenya ijoolleen ala jirru mana naan jettanii turtanii inna isaaf immoo mana baankii deemu malee deebisiin hin deebisu maal jedhee koomentii jalatti isinii barreessee jira. Egaa warri biyya alaa jirtan jechuudha biyya arabaa wayii biyya garaagaraa jirtan akkamiin akka sirreessuu dandeessan buukii akkaawuntii keessan akkaawuntii buukii keessanii antini dubbadhee mana baankii deemeen dubbadhee maal akka isaan naan jedha isinitti hima jechuudha. Egaa wanti sirraa'u maqaa haadhaati jechuudha. Maqaa haadhaati kan itti guutamu maqaa haadhaati. Kunis immoo kan fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf intini maalidhaaf yoo foormii kana guutuu baattanii qarshii 5,000 ol akkaawuntii saniin asiif achiin daddabarsitan malee rakkoo biraan qabu jechuudha. Qarshii 3,000 ol transfer godhuu hin dandeessan malee wanta biraatiif rakkoo hin qabu jechuudha. Na akkas jechuudha. Kanaafuu biyyuma keessa yoo taasanii yoo isin jala darbe jechuudha. Ji'a lamaaf dheeratee jira rakkoon hin jiru isiniif jedheen jira. Warri biyya keessa jirtan sirreessuu ni dandeessan anytime yoo mana baankii fayyadamuudhaaf deemtan sirreessanii isiniif kennan. Isaanitti osoo himin isaas isiniif sirreessu jechuudha. Inni biraa immoo maalidha? Faayidaan isaa yaa'u faayidaan wanta kana sirreessu yoo hin sirreessine ta'e maqaa haadha kana hin sirreessine yoo ta'e 5,000 ol transfer gara biraatitti erguu hin dandeessanii garuu jechuudha. Baankii amma fakkeenyaaf baankii daldala Oromiyaa yoo ta'e bakka duraa ofii keessanii baastassan jechuudha. Akkaawuntii baafattassan deemtanii too sirreeffatanii malee deemtanii too erguu ni dandeessan. 2,000 ol erguu ni dandeessan. 20,000 100,000 amma barbaadan erguu ni dandeessan jechuudha. Isinii galee miti garuu saniin alatti jechuudha. Saniin alatti baankii biraa deemtanii ani ta'e amma biyya biraa deemtanii too fakkeenyaaf ani Bishooftuun jiraadha. Adaamaa deemee baankii daldala Oromiyaa yeroo deemu bakkee ittiin baasne akkaawuntii kiyyaa achi hin baasne waan ta'eef iddoo san deemee 5,000 ol transfer gochuu yookiin baasachuu hin danda'u jechuudha. Kanumaaf malee waan biraatiif miti kas hin fayyadu. Egaa maalidha maqaan haadhaa kun yoo sirraa'ee bakka feetti yoo deemtan biyya biraallee yoo deemtan transfer godhuu akkasumas immoo baafachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanuma fayyada. Wanti isaan naan jedhanii gaafa deemee baankii gaafadhu warri biyya alaa jiran akkamitti sirreessuu danda'an jennaan isaan amma transfer godhaa hin jiran. Maaliif birrii hin galchitan malee namni tokko akkaawuntii isaa asitti dhiisee buukii akkaawuntii isaa yeroo asitti dhiisee deemu hin galcha malee irratti galcha malee irraa wanni baasu jiru. Sani miti namni tokko akkaawuntii isaa baafatee yeroo haadha ofiitti yookiin obboleewwan ofiitti kennateetoo biyya alaa deeme baankii akkaawuntii sanarratti hin galfata malee akkaawuntii sanarraa namni baasu hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanti baastuu fi wanti transfer gootu hin jiru. Garuu gaafa dhuftan mataa keessaniin gaafa dhuftan isa sirreeffachuu ni dandeessu kan naan jedhanis kanuma jechuudha. Isaan amma asiin jiran waan ta'eef gaafa dhufan ofuma isaaniitii dhufanii sirreeffachuu ni danda'an homaa rakkoon qabu naan jedhan. Kanaan isiniin jechuu barbaada warri waa'ee baankii akkamitti sirreeffannaa biyya alaatirraa jettanii na gaafattan wanta isin ciqqu tokko iyyuu hin qabu. Even biyya alaatii miti biyya keessa iyyuu taatanii too deemuu dhiisuu ni dandeessan jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf hin deemne gaafa san namoonni baadiyyaadhaa dhufanii iddoo garaagaraatti dhufanii baankiin orofaan isaa akka malee ture bakka salfii qabanii Orofa keessa asfaaltiirra dhaabbachaa turan. Kana jechuun immoo wanti ta'u guyyaa lama qofa keessatti sirraa'uu qaba dirqama namni jedhanii namatu odeessaa jira isinii galee miti. Oduu namaati malee kun wanta seera qabeessa wanta mootummaan intini jechuu danda'u tokko maaliif wanta akkas nama dhiphisu tokko namni tokko sammuun isaa hin yaada taanaan namni qarshii ittiin taphatu hin qabu qarshii ittiin hojjetu malee isinii galeera miti.
Inna akkuma salphaatti sirraa'uu hin danda'u namni jedhamee wanni cufamee too hafu tokko hin jiru jechuudha. Sababni isaatis namni qarshii ofiitiin kan fayyadamaa baasaa galchaa kan jiraatu. Kanaafuu akkuma salphaatti ilaalamee too no kana akkas gochuu hin dandeessam namni wanti jedhamu tokko hin jiru jechuudha. Inna akkasasiin jechuu barbaada. Rifeensi kee maal akkanaan hin jenne avokaadoon dibadhee jira olive oil wajjiniini. Kana isiniin jechuu barbaada akkuma dura yeroo baay'ee yeroo hundumaa isiniin jedhu warri qarshii keessan maatii keessanitti ergitan booda akka hin gaddine of eeggannoo godhadhaa qarshii keessanii hin bittinneessinaa. Sababni isaatis gaafa dhuftanii qarshii baastanii fixxanii waan baastanii qabdan booda fixxanii jennaan jechuudha. Kanaafuu hojii tokko erga yoo osoo jalqabiin waa tokko irra odoon godhatin qarshii keessan uumaan osoo hojjetin gaafa fixxanii jettan hin gadditan waan ta'eef qarshii keessan cal jettanii maatii keessanitti hin argina. Qarshii keessan seeraan qabadhaa isiniin jechuu barbaada. Inna warri baankii dhaabta cinaan naqxan dhiphattan kana fakkaataa wanti biraa maalidha wanta baay'eedha kan sammuu kiyyatti yaadee dhufe maal akka ta'e hin beeku malee jechuudha. Even jechuudha. Maatii keessaniin okay maatii keessanii gaafa isaanii galchuu yookaan immoo amma fakkeenyaaf akkaawuntii tokko irratti jechuudha galee too qarshii. Fakkeenyaaf akkaawuntii tokko baafattanii deemtanii jirtu biyya Arabaa yookiin biyya Ameerikaa yookiin biyya addaa tokko. Okay akkaawuntiin keessanii lakkoofsa to'achitti qabdanii sammuutti qabatanii deemtan malee buukiin asirra jira. Miti buukii irratti ko ammi galu yeroo hundumaa ammi ba'us ammi galus waan hundumtuu hin barreeffamu. Hin barreeffama jechuudha. Danna wanti isin intini jedhu tokko wanti isin achirratti isin gowwomsan wanti biraa tokko wanti uumamu tokko hin jiru. Sababni isaatis buukii keessan irratti ni barra. Buukiin keessan nama bira jiraas. Isin akkaawuntii lakkoofsa qabdanii deemtan lakkoofsa keessaniin argitanii miti wanti agas mara nama dhiphisu tokko hin jiru. Namni sunillee sirreessuu ni danda'a. By the way ishiin amma akkasnaan jedhanii gaafannaan gaafa ofii isaaniitti dhufannaan jedhan malee namuu tokko baankii akkaawuntii kana jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru. Namni kamiyyuu sirreessuu hin danda'a jedhee tayyada akka gama kiyyaatitti jechuudha. Namni kamiyyuu sirreessuu hin danda'a. Maaliif ani amma fakkeenya buukii kiyyaa nama biraa tokkotti yeroo hundumaa hin beekan namni sun dhaqee qarshii yeroo ergamu kan buukii kiyyaa irratti seefnaaf godhan jechuudha. Kanaafuu wanti rakkoo humuu tokko homtuu jira natti hin fakkaatu jechuudha. Inna akkasisiniin jedha jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii waan gaafii adda addaa na gaafataniif waan chaanaalii koo hordoftaniif guddaa galatoomaa guddaa sin jaaladha sin kabaja. Isinillee wal gargaaraa wal jajjabeessaa namoota biraatillee akkasumas immoo koomentii barreessuu keessan itti fufaa nagaa naaf taasisan jaaladha. Yeroo jalqabaaf kar chaanaalii kana dhuftanii immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe godha, like godha, share godha namoota hundumaa biraa akka ga'u sinan jaaladha. Nagaa naaf tura.